uffannaa nu ijoollee keetiin sirriitti eegganna burqaan madda keenya biyyeenis ladduudha qulqulluun qilleensaa hundaafuu lubbuudha lubbuu jireenyatii kanaafuu bosonni harkarraa deeffadha maalumaan murtanii biyyeen gabbadduudha kanaafuu qotannaa minaan magarsitii nyaatarraa ciffannaa minaan kophaa miti bishaan irraa dhugna sirratti dhalannee guddannee disfuunee ilmaanis horannee addunyaas argannee lafti maatu qabdi haa eeggannu jabaannee bosona kee keessatti hirummaan bineensaa hunda keenyaaf ta'uu qabeenyaaf dachiisaa jaarmaa biyyaati ni barbaachisanii jabeessa eeggadha hundumti keessanii handhuura keetirra lageen burqan sunii biyyee kee dhiqanii dalagaaf kennanii eega kana ta'e hingaanuu kuusa badhaadhummaa keenyaaf laga nuu jallisa dhiirris ta'ee nadheen dargaggoo fi jaarsi baadiyyaaf magaalaa hunduu biyya keessi maddaa eeggatu bakka jiranitti itti gaafatamna jireenya biyyaati.